Baale bu'aa biyya loowwanii biyya dhadhaa qabdu aannanii. Dhuguma kibba baha Oromiyaatti kan argamu kutaan Baalee waan hedduu qaba. Paarkii gaarreen Baalee, holqa Sof Omarii, laggeen Waabeef Weebii, buna biyya kuduraaf fuduraa kan waan hunda baaftu. Akkuma olitti agartan har'a yaadaan teessoo Nur Hussein Baalee kataate anaajina dhooqqoo isin geessine. Akkas kunoo baaroon ka'oo Nur Hussein takkayyuu Sheik Hussein ilma Sheik Ibrahim Abdallah bakki inni itti dhalatee fi warri isaa eessa akka dhufe ammayyuu gaafii ta'ee jiraata. Awwaalaaf masgiidni isaanii bara dheeraaf teessoo muudaa kan namoonni kumaataman lakkaa'aman waggaatti yeroo lama irraa hin oolle ta'eera. For today's GeoQuiz, we asked about a remote Muslim shrine in Africa. The shrine is named after a 12th century holy man. The answer is the Sheik Hussein Shrine in eastern Ethiopia. As reporter Megan Verlee found out, the shrine is holy to many and blasphemous for others. The shrine is located a few hundred miles from Addis Ababa at the edge of the massive Bale mountain range. And the shrine recently got a facelift thanks to some assistance from the US government. So